Akkam jirtu barattoota, nagaa jirtu? Kun biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Addis Miidiyaa Neetwoorkii waliin ta'uun kan isiniif dhiyaatu barnoota herregaa kutaa 5ffaati. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu ani barsiisaa Dhinsaa Raggaasaan jedhama. Tole barattoota, barnoota keenya darbe keessatti waa'ee dhibbantaa barachaa turreerra. Dhibbantaa. Barnoota keenya darbe keessatti waa'ee dhibbantaa keessatti probleemota jechaa dhibbantaa wajjin kan wal qabatan keessumaatii dhala baaqee akkaataa itti hojjechuu dandeenyu, dhibbantaadhaan immoo firaakshinii tokko tokko ibsuu akka dandeenyu, akkasumas desimaalota gara firaakshinii immoo gara dhibbantaatti jijjiiruu akkaataa itti dandeenyu waliin barachaa turreerra. Barnoota keenya har'aa keessatti immoo boqonnaa 4 arfaffaa jijjiiramaan hojjechuu kan jedhu waliin ilaalla. Jijjiiramaan hojjechuu. Jijjiiramaan hojjechuu. Barnoota kana keessatti jijjiiramaan hojjechuu kan jedhu kana jalatti har'a kan nu waliin ilaallu waa'ee tarmootaa fi ibsamoota aljeebiraa. Ibsamoota aljeebiraa waliin ilaalla. Kanaafuu xumura barnoota kanaarratti tarmoota jechuun maal akka ta'an, ibsamoota aljeebiraa jechuunis immoo maal akka ta'anii sirriitti hubattu. Kana keessatti ibsamoota aljeebiraa erga bartanii booddee tarmoota gosa meeqa akka jiran, tarmoota kanammoo akkamitti akka walitti da'an, akkamitti waliin akka walirraa hir'isuu danda'an ni barattu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee jalqabaa hiikoo tokko tokkoon isiniif kenna. Hiikoo tokko tokko as jalatti ilaallachuudha. Ibsama aljeebiraa jechuun maal jechuudha? Hiikoo. Ibsama aljeebiraa jechuuni herrega keessatti jechuudha. Lakkoobsi tokko yoo nuuf kenname, yookaan immoo jijjiiramaan tokko yoo nuuf kenname, yookaan immoo jijjiiramaanii fi lakkoobsi walitti maxxanee wal qabatee yoo dhufe, yookaan immoo lakkoobsonnii fi jijjiiramni kun walitti qabatamanii qoyyaabota herregaa arfaniin walitti hidhamanii yoo dhufan ibsama aljeebiraa jennee waamna. Lakkoobsonni yookaan immoo jijjiiramaa fi lakkoobsonni qoyyaabota herregaa arfaniin yoo walitti hidhaman yookaan walitti qabaman ibsama aljeebiraa jennee waamna jechuudha. Ibsama aljeebiraa jennee waamuu ni dandeenya. Baay'ee gaariidha. Kanaafuu mee fakkeenya ibsama aljeebiraa ta'anii tokko tokko isiniif kenna. Fakkeenyaaf lakkoofsota qobaa yoo ta'an, fakkeenyaaf 2 jechuu dandeenya. Kun amma ibsama aljeebiraati. Yookaan immoo 100 jechuu dandeenya. Lakkoofsi qobaa isaatti yoo dhufe ibsama aljeebiraa ta'uu ni danda'a. Kan biraa immoo jijjiirama qobaa isaatti yoo dhufe, fakkeenyaaf jijjiiramaa jechuun qubee tokko jechuudha. Qubee tokkichi qobaa isaatti yoo dhufe kunis ibsama aljeebiraa jechuu ni dandeenya. Yookaan immoo jijjiiramaanii fi lakkoofsi walitti maxxanee yoo dhufe, yookaan immoo bifa kanaatiin fakkeenyaaf 3 gaafa jennu kunis ibsama aljeebiraati. Kara biraa immoo
lakkoobsii fi ibsamni aljeebraa akka kanaa qoyyaabota herregaa arfaniin gaafa walitti hidhamanii dhufanis ibsama aljeebraa jechuu ni dandeenya. Kanaafuu ammas keessatti shanxaa ida'uu sadii kunis ibsama aljeebraati. Yoo barbaanne immoo kudhanxaa yaa ida'uu ja'axaa ida'uu torba jechuullee ni dandeenya. Ibsama aljeebraa kana keessatti asii tokko qabna, ja'axaa tokko qabna, lakkoobsis qobaatti of danda'ee dhufeera. Kanaafuu warreen akka kanaatiin ibsama aljeebraa jennee waamuu ni dandeenya. Barattoota ibsama aljeebraa kana keessatti wantoota garaagaraatu jira. Kanaaf hiikoo lammaffaa keessatti ibsamni aljeebraa tokko bifa kanaatiin yoo dhufu, bifa kanaatiin yoo dhufu, bifa kanaatiin yoo dhufu, jarreen kun maqaa of danda'an qabu waan ta'eef maqaan isaanii maal akka ta'e immoo hiikoo lammaffaa keessatti isinitti hima. Kanaafuu amma ibsama aljeebraa jechuun maal akka ta'e hubattanii mee fakkeenya mataa keessanii ibsama aljeebraa kan ta'e barreessuu ni dandeessu? Baay'ee galatoomaa. Hiikoo kanaa hubachuudhaa fi irra deddeebi'aa si'a lama sadii dubbisaatii maatii keessan yookaan hiriyoota keessan waliin mari'adhaa. Hiikoo ibsama aljeebraa tokko keessatti ibsama aljeebraa keessatti ibsama aljeebraa keessatti qubeen wanta hin beekamne tokko bakka bu'u, wanta hin beekamne bakka bu'u jijjiiramaa jedhama. Jijjiiramaa jedhama. Kanaafuu qubee hin beekamne jechuun ibsama aljeebraa keessatti bakka qubee sanaa lakkoofsi barbaade galuu danda'a yoo ta'e kanaan jijjiiramaa jennee waamuu ni dandeenya. Lakkoofsi jijjiiramaa kana dura dhufu ammoo maxxantuu jedhama. Maxxantuu jedhama. Itti dabalaanis kan hin jijjiiramne immoo jiru. Ibsama aljeebraa keessatti lakkoofsomti qophaa isaanii dhaabbatan immoo warri hin jijjiiramne jiru. Lakkoofsi dhaabbataan ammoo hin jijjiiramne jedhama. Hin jijjiiramne jedhama. Baay'ee gaariidha. Jechoota kana beekuun keessan baay'ee murteessaadha. Tokko jijjiiramaa jechuun maal akka ta'e, lammaffaa immoo hin jijjiiramne yookaan immoo lakkoofsa dhaabbataa jechuun maal akka ta'e beekuun keessan baay'ee isin gargaara. Barnoota keessan gara fuulduraatti illee kutaa gara olii keessatti sirriitti waa'ee ibsama aljeebraa beekuudhaa fi warreen kun bu'uuradha jechuudha. Qubeedhaan bakka bu'u lakkoofsa hin beekamnetu dhufee bakka qubee sanaa galuu danda'a waan ta'eef isaan hin jijjiiramaa jennee waamna. Lakkoofsi jijjiiramaa kana dura dhufu garuu maxxantuu jenna. Lakkoofsonni hin jijjiiramne yookaan dhaabbataan immoo hin jijjiiramne jedhamanii waamamu jechuudha. Mee hiikoo kana fakkeenyaan isiniif jabeessa. Fakkeenya mee ibsama aljeebraa ja'axaa ida'uu torbaa haa ilaallu. Ja'axaa ida'uu torbaa keessatti maxxantuun kamidha? Jijjiiramaan kamidha? Hin jijjiiramneen immoo
kam akka ta'e sekeendii 30 fudhadhaatii maatii keessan wajjin mari'adhaa. Baay'ee gaariidha. Ibsama aljeebraa kana keessatti ja'a jechuun maxxantuu xaan kun immoo xaa jechuun jijjiiramaa torba jechuun garuu torba hin jijjiiramneedha. hin jijjiiramnee ta'a jechuudha. Kanaafuu ibsamni aljeebraa tokko yookaan dhaabbata yookaan immoo hin jijjiiramnee tokko duwwaa ta'uu danda'a. Yookaan immoo bifa kanaatiin maxxantuudhaa fi jijjiirama tokko duwwaa walitti qabatee jiraachuu danda'a. Kanaaf akka kennama ibsama aljeebraa sanarratti hundoofne maxxantuu jijjiiramaa fi hin jijjiiramnee baasuu ni dandeenya jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanatti aansuudhaani waa'ee ibsama aljeebraa jijjiiramaa jechuun hin jijjiiramnee jechuun maal akka ta'ee fi hiikoo ibsama aljeebraa isinitti himeera. Itti aansuudhaani tarmii jechuun maal akka ta'e isinitti hima. Hiikoo tarmii jechuun ibsama aljeebraa keessatti lakkoofsa qofaa tokko jijjiiramaa qofaa yookaan immoo lakkoofsaaf jijjiiramaa mallattoo baay'isuu yookaan hiruun wal qabsiisuun wal qabatee kan jiru jechuudha. Baay'ee gaariidha. Hiikoo kana keessatti tarmii jechuun maal akka ta'e isiniifan ibsa. Kana jechuun ibsama aljeebraa tokko keessatti lakkoofsa qobaa ta'uu danda'a. Yookaan immoo maxxantuu qobaa ta'uu danda'a. Yookaan immoo maxxantuunii fi lakkoofsi mallattoo baay'isuu yookaan hiruudhaan gaafa wal qabatu termii jennee waamna jechuudha. Baay'ee gaariidha. Fakkeenyaan isiniif kenna. Fakkeenya ibsama aljeebraa shanxaa ida'uu ja'ayaa ida'uu 8 haa fudhadhu. Kana keessatti kun termii tokkichadha. Termii tokko jechuudha kun. Maaliif termii jenna? Inni kuni jijjiirama lakkoofsaa fi jijjiiramaatu wajjin jira jechuudha. Lakkoofsaa fi jijjiiramaadhaan mallattoo baay'isuudhaan walitti hidhamanii jiru waan ta'eef kun termii tokko jechuu dandeenya jechuudha. Kanas yoo ilaaltan ja'ayaa gaafa jennu termii tokko jechuudha. Termii tokko. Kanas yoo ilaaltan 8 qobaa isaatti of danda'ee dhaabbatee jira waan ta'eef termii tokko jennee waamuu ni dandeenya. Kanaafuu ibsama aljeebraa tokko keessa
termiin tokko, termiin lama, termiin sadiif isaa ol jiraachuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenya kan biraa kun fakkeenya tokkoffaa, fakkeenya lammaffaa irratti mee 10 xaayaa ida'uu 3 haa jennu. Mee kana keessatti termoonni meeqa akka jiranii hiriyaa keessan wajjin yookaan maatii keessan wajjin mari'adhaati sekeendii 30 booddee deebii keessan qabadhaa dhiyaadhaa. Baay'ee gaariidha. Fakkeenya lammaffaa kana keessatti termii lamatu jira. Termiin inni jalqabaa 10 xaayaa. Termiin inni lammaffaa immoo 3. 3 kuni dhaabbataadha yookaan hin jijjiiramneedha. Inni kun immoo maxxantuu of keessaa qaba. 10 maxxantuudha. Xaayaan immoo jijjiiramaadha. Jijjiiramaa lamatu waliin baay'atee jira jechuudha. Kanaaf kana keessatti inni jalqabaa kun termii tokkoffaa, inni kun immoo termii lammaffaa jennee waamuu ni dandeenya. Baay'ee galatoomaa. Mee ittaansuudhaanii termoonni kun ibsama aljeebiraa keessatti termoonni wal fakkaatan ni jiraatu. Termoonni wal hin fakkaanne immoo ni jiraatu jechuudha akkasuma. Waa'ee termii wal fakkaataniif termii wal hin fakkaanne mee hiikoo ittaanu keessattan isinitti hima. Hiikoo ibsama aljeebiraa keessatti jijjiiramaan gosi tokko gosa tokko ta'ee ekspoonentiin isaa yoo wal qixa ta'e termoota wal fakkaatoo jenna. Jennee waamna. Baay'ee galatooma barattoota. Hiikoon kuni baay'ee barbaachisaadha. Termoonni wal fakkaatoon ni jiraatu. Termoonni wal hin fakkaannes immoo herrega keessatti jiru jechuudha. Kanaafuu akkuma hiikoo kanarraa ilaallu ibsamni aljeebiraa tokko nuuf kennama. Termoonni achi keessa jiran sun ilaalamanii wal fakkaatu yookaan wal hin fakkaatan jechuudhaa fi ulaagaan keenya ni jalqaba. Jijjiiramaan keenya gosa tokko ta'uu qaba. Jijjiiramaan keenya gosa tokko ta'e jijjiiramaan gosa tokko kunis immoo ekspoonentiin isaa wal qixa ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenya lakkoofsonni hin jijjiiramneen hundi isaanii termoota wal fakkaatoodha. Fakkeenyaaf 2 fi 10. Sababiin isaa 2 fi 10 termoota wal fakkaatoodha. 2 10 termoota hin jijjiiramneedha. Yoo barbaaddan immoo 15 fi 20 termoota wal fakkaatoodha. Sababiin isaa jarri kuni jijjiiramaa of biraa hin qaban waan ta'eef inni kunis jijjiiramaa of biraa hin qabu, inni kunis jijjiiramaa of biraa hin qabu. Hundi isaanii iyyuu termoota wal fakkaatoo jennee waamuu ni dandeenya. Fakkeenya lammaffaa 5 fi 7 termoota wal fakkaatoodha. Sababiin isaas keessatti 5 termii tokkodha, 7 termii tokkodha jechuudha. 100 yaa fi 200 yaa termoota wal fakkaatoodha.
maxxantuun as keessa jiru maxxantuun 100 haa ta'u iyyuu malee asii immoo 200 haa ta'u malee jijjiiramaan kun gosa tokkichadha jechuudha. Asii yaa qabna asiis yaa qabna waan ta'eef wal fakkaatoodha jechuudha. Asiis xaa qabna waan ta'eef jijjiiramaan keenya xaa asiis jijjiiramaan keenya xaa sababii ta'eef jarri kun lamaanii termoota wal fakkaatoodha jennee waamuu ni dandeenya. Mee gara ekspoonentii kan jedhutti isin fiduudhaanii yoo paawuriin kanaa yookaan immoo mataa xaarra kan jirtu asii immoo jijjiiramaa yaa mataa ishiirra kan jirtu lakkoofsota yoo ta'e maal jennee waamna kan jedhuuni hubachiisa sitti isiniif kenna. Hubachiisa. Fakkeenyaaf A paawurii 3 gaafa jennu A paawurii 3 jechuuni an si'a 3 of baay'isuu jechuudha. A baay'isuu A jechuudha. Kanaaf A paawurii 3 jennee gaafa waamnu as keessatti 3 kuni ani hundee jedhama. Hundee 3 immoo ekspoonentii jennee waamna. Ekspoonentii jennee waamna jechuudha. Kanaafuu jijjiiramaan keenya ekspoonentii wal qixaa qaba yoo ta'e termoota wal fakkaatoo jennee waamuu ni dandeenya. Mee fakkeenya sadaffaa irratti warra kana laalla. Fakkeenyaaf 6 xaa iskweerii fi 10 xaa iskweeriin jijjiiramaan keenya asitti xaa asittis xaa ekspoonentiin isaanii wal qixa. Kanaafuu kun termoota wal fakkaatoo jennee waamuu dandeenya. Ittaansuudhaanii 89 xaa iskweerii fi 125 xaa iskweerii yoo fudhattan maxxantuun isaanii garaagara haa ta'u iyyuu malee jijjiiramaan keenya xaa iskweeriidha asis xaa iskweeriidha. Kanaafuu warra kanaan termoota wal fakkaatoo jennee waamuu hin dandeenya. Mee kan biraa tokkotti isiniif dabala. 7 xaa iskweerii fi 15 xaa iskweeriin ammas termoota wal fakkaatoo jechuu hin dandeenya. Sababiin isaa asitti xaa fi xaan jijjiiramaadha. Ekspoonentiin isaa tokkichadha. Yaan iskweerii ta'ee asiis yaan iskweerii ta'ee mallattoon isaan gidduu jiru immoo baay'isuu waan ta'eef jara kanaan termoota wal fakkaatoo jechuu dandeenya. Barattoota mee fakkeenya tokkoon isiniif kenna. Inni amma isiniif kennu kun termii wal fakkaataadha. 5ffaa 13 xaa yaa iskweerii fi 15 xaa iskweer yaan termoota wal fakkaatoodha. Mee kana sirriitti ilaalaatii deebii keessan qabadhaatii dhiyaadhaa. Sekeendii 30 isiniif kenneera. Baay'ee gaariidha. Termii wal fakkaataa miti. Termii wal fakkaataa miti. Wal fakkaataa miti. Sababni isaa maali yoo jettanii asii xaan ekspoonentiin isaa tokko asii immoo xaan ekspoonentiin isaa lamadha. Yaa bira yoo dhuftanii yaan ekspoonentiin isaa lamadha. Asii immoo yaan ekspoonentiin isaa tokko waan ta'eefi jarri kuni termoota wal fakkaatoo jechuu hin dandeenyu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Ibsama aljeebiraa tokko keessa ibsamni aljeebiraa tokko termii tokko qofa yoo qabaate termii tokko qofa yoo qabaate termii tokkee jedhama. Termii tokkee jedhama. Fakkeenyaaf 3
aljeebiraa hiikoo aljeebiraa jalatti akkuma ilaalle sadii qophaa ishee gaafa dhaabbattu ibsama aljeebiraati. 150 hinjijjiiramne tarmii hinjijjiiramne yoo ta'eyyuu kuni tokko duwwaa jira 150 kunis sadii jennee waamuu hin dandeenyu jechuudha. Dhaabbataa tokkicha qabne yookaan hinjijjiiramne tokkicha qabne waan ta'eef tarmii tokkee jennee waamuu ni dandeenya. 90 xaa kun tarmii tokko qofaadha. Sababiin isaa maxxantuun xaan kuni xaatti maxxantuun 90 kun xaatti maxxanee jira waan ta'eef akka tokkootti fudhanna jechuudha. 1250 yaa kunillee ammas tokkichuma jennee waamna jechuudha. Tokkichuma jennee waamna. Sababiin isaa maxxantuun yaa as keessatti 1250 ta'uyyuu malee akka tarmii tokkootti ilaalla jechuudha. Itti dabaluudhaani ibsama aljeebiraa keessatti ibsamni aljeebiraa tokko ibsamni aljeebiraa tokko tarmii lama qofa yoo qabaate tarmii lama qofa yoo qabaate tarmii lamee jennee waamna jechuudha. Tarmii lamee jennee waamna jechuudha. Fakkeenya tokko ida'uu sadiixaa kana keessatti tarmii lamatu jira. 10 ida'uu afuryaa 10 ida'uu afuryaa yoo barbaanne immoo 121 xaa ida'uu shanyaa kana keessattis tarmii lamatu jira jechuudha. Kun tarmii tokko jechuudha. Tarmii lamatu jira. Ibsamni aljeebiraa tokko tarmoota lamaa ol yoo qabaatan tarmoota lamaa ol yoo ta'e tarmii baay'ee jennee waamna jechuudha. Tarmii baay'ee jennee waamna jechuudha. Tarmii baay'ee jedhamee waamama. Fakkeenyaaf shanxaa ida'uu afuryaa ida'uu sadii kun amma tarmii meeqatu jira? Tarmii tokko, tarmii lama, tarmii sadii. Kanaafuu kun amma tarmii baay'ee jennee waamuu ni dandeenya. 17 xaayaa ida'uu shan'aa ida'uu ja'a daa kana keessatti xaafiyaan walitti baay'atee jijjiiramaa keenyadha. Aan keenya qubee waan ta'eef jijjiiramaadha. Akkasuma daanillee jijjiiramaadha. Kanaafuu kana keessatti tarmii sadii qabna waan ta'eef kun tarmii baay'ee jennee waamuu dandeenya. Baay'ina tarmii keenya amma 4tti amma 5tti yoo deemne ibsamni aljeebiraa keenya tarmii baay'ee jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Ittaansuudhaani ibsama aljeebiraa kana keessatti waa'ee tarmii ilaallee jirra waan ta'eef tarmoota wal fakkaatan jalqaba kan baran walitti ida'uuf walirraa hir'isuu ni dandeenya. Hubachiisa tarmoota wal fakkaatan walitti ida'uuf tarmoota wal fakkaatan walitti ida'uuf yookaan hir'isuuf maxxantuu isaanii qofa walitti idaana yookaan hir'ifna. Jijjiiramaa isaanii garuu tokkichuma fudhanna. Jijjiiramaa garuu tokko qofaa fudhanna.
tokko qofa fudhanna jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee fakkeenyaa fi kanneen armaan gadii kana waliin haa qoyyaamu. Shanxaa ida'uu 10 xaa gaafa jennu akkuma as keessatti ilaalle shanxaa fi 10 xaanii termoota wal fakkaatan waan ta'eef maxxantuu duwwaa walitti daanasi. Isa booddee jijjiiramaa kana tokkicha duwwaa fudhanna jechuudha. Kanaafuu 5 ida'uu 10 isa booddee kana ammattuu keessa keenye xaa gaafa goonu 15 xaa ta'a jechuudha. 15 xaa ta'a. Fakkeenya lammaffaa 15 xaa ida'uu 20 xaa gaafa jennu akkuma armaan olitti hojjenne 15 ida'uu 20 isa booddee xaa jenne bifa kanaan gaafa walitti daanu 5 fi duwwaan 5 tokkoof 2 3 tokkoof 1 2 ta'a waan ta'eef 235 xaa ta'a jechuudha. Mee kan walirraa hir'isnu immoo tokko isiniif kenna. Kan walirraa hir'isnu fakkeenyaaf 45 xaa hir'isuu 20 xaa gaafa jennu akkasuma kanas 45 hir'isuu 20 isa booddee xaa jechuu ni dandeenya jechuudha. 45 irraa 20 gaafa hir'isnu 25 xaa ta'a jechuudha. 25 xaa. Baay'ee galatooma. Mee kanammoo ilaala. 3 a baa squareii ida'uu 5 a squareii baa ida'uu 7 a baa squareii hir'isuu 2 a squareii baa meeqa ta'a? Mee kanaaf sekeendii 30 isiniif kennaati. Kamtuu termii wal fakkaataati? Kamtu immoo termii wal fakkaataa miti kan jedhu sirriitti ilaalaati deebii isaa natti himaa. Sekeendii 30 isiniif kenna. Baay'ee galatooma. As keessatti deebii sirrii hojjettaniitu jedhee nan abdadha. 3a baa squareeni aan exponentiin isaa tokko baan exponentiin isaa 2 waan ta'eef qixxa kana dhufnee 7 wajjin walitti finnachuudha. Kanaafuu kana jechuun 3 ida'uu 7 erga goonee booddee a baa squareii ida'uu asitti immoo aan exponentiin isaa 2 aan asitti exponentiin isaa 2. Garuu immoo walirraa hir'isuu qabna. Ida'uu a squareii baa jennaa jechuudha. Kanaafuu kun walqixa 5 hir'isuu 2 jechuudha. Kanaafuu 10 a baa squareii ida'uu 3 a squareii baa ta'a jechuudha. Deebiin keenya inni dhumaa kana ta'a jechuudha. Baay'ee galatoomaa barattoota. Barnoota keenya har'aa keessatti waan baay'ee akkasiin barattan nan abdadha jechuudha. Ibsamni aljeebiraa maal akka ta'e, ibsama aljeebiraa keessatti immoo termiin maal akka ta'e, termiin immoo gosa meeqa akka jiru, termii tokkee, termii lamee fi termii baay'een akka jiru fakkeenya baay'ee isiniif kennee wajjin barannee turre jechuudha. Haaluma wal fakkaatuuni termii wal fakkaataa jechuun maal jechuu akka ta'e. Termii wal fakkaataa immoo walitti ida'uudhaa fi maxxantoota isaanii duwwaa walitti idaanee jijjiirama isaanii keessaa immoo tokko fudhannaa jechuudha. Termoota waliin fakkaanne garuu walitti ida'uu hin dandeenyu yookaan walirraa hir'isuu hin dandeenyu akkuma jirutti akkuma ibsama aljeebiraa nuuf kenname sanaatti keenya jechuudha. Mee hojii manaa kana isiniif jabeessuu kan danda'u gaaffii tokko lama isiniif kenna. Hojii manaa tokko termoota wal fakkaatoo barbaadii walitti da'i.
barbaadi walitti ida'i. A sadii xaayaa iskweerii ida'uu shan xaa iskweerii yaa hir'isuu sadii xaa iskweerii yaa ida'uu shan xaa yaa iskweerii. Baa digdama maa naa ida'uu digdamii sadii naa maa ida'uu kudha shan maa iskweerii naa ida'uu digdamii tokko naa maa iskweerii. Caa digdamii shan xaa ida'uu digdamii shan baa ida'uu torbaatama caa. Baay'ee galatooma. Mee termoota kana walitti ida'aatii hojii keessan immoo hiriyoota keessan yookaan maatii keessan wajjin mari'adhaatii ilaalaa. Barnoota keenya har'aa asumarratti hangoolaba. Torban biraa barnoota biraatiin amma wal arginutti nagaatti tura.